حركفوني جالتمتوتا في كبجمتوتا مسين ستانا لكو جلاتي أرقمتا من دقي سنفون نقاقو كان جالا لكن كوزا سنها قاقو جوجا ماري قويا حقا فيديو باي عدد سنف قابت إيدو فيجرا فيديو كان أنجد المواتي رقفتن باقدانينا دوانتا جدجيرا محيبتو رقتو الأفني دندسو جريتا إيا نموني كان سجالة يوتي جابنا قابات تدا مالشن جلو ستفاكات إنكو وانتا أفت أماني سنة أكاقاوتو إنكو وانتا أفساتي يادي سنة أكاقاوتو جلاني namoonni sidik isiisachuudhaaf kan danda'an kan si kabajuudhaaf danda'an yoo jalqaba ati jabina qabaatte yoo jalqaba ofitti amanamummaa yoo qabaatte namni tokko rakkoo keessiif jiraachuudhaaf hin danda'u dhukkubbii keessiif dhukkubsachuudhaaf hin danda'u maatis ta'ee hiriyootas ta'uu aayizoo siin jechuudhaaf ni danda'u garuu bakkee keessan asiif ta'uudhaaf hin danda'an yoo duute siif boo'uudhaaf siif gadduudhaaf ni danda'u garuu si faana awwaalamuudhaaf hin danda'an sababii kanaatiif jalqaba eenyuuf ofii keetiif bakkee kennuudhaaf ofii keetiif jabina qabaatte yoo of kabaje yoo ofii keetiif bakkee kennite namoonni hunduu si kabajuudhaaf kan danda'an namoonni yoo sin jaalatan ta'ellee keessa lapheessaatti atuun akkasaa ta'e atuun akkashii ta'e atuun akkasaa jabina qabaadhe atuun akkashii jabina qabaadhe jedhanii siirratti maalli godhuun yeroo hundumaatti inni hawwu jechuudha sababii kanaatiif jalqaba bakkee ofii keetiif kennitu ilaali jechaadha. Jalqaba bakkee ofii keetiif kennu wanta raawwattu sanattuu ni amantaa amanteetu akka milkeessu akka jabattee bakkee barbaadde sana gahuudhaaf dandeessu jalqaba ofitti amanamummaa qabaachuudhaaf qabda. Jalqaba ofitti amanamummaa yoo qabaattedha. Ati wanta barbaadde yoo raawwatte namoonni maaltu isaan dhibe maaliif atitti amanteetu raawwachaa jirte yoo ta'e atitti amanteetu karaa kee adeemaa jirte yoo ta'e atitti amanteetu hojii kee hojjechaa jirte ta'e namoonni waan barbaade yoo jedhan wanta si gashuu qabu maaliif ofitti amanteetu kan hojjechaa jirtu jireenya kee kan si milkeessu kan beeku eenyudha sidha kaayyoo kee garuu hin beektu taanaan namoonni bakka barbaadanitti si adeemsisu bakka barbaadanitti si oofu karaa ofii isaaniitti barbaadanirra si adeemsisu garuu kaayyoo kee ni beekta taanaan jalqabati kaayyoo kee ni beekta taanaan namoonni akkati kaayyoo kee sana milkeeffattu akkati jabaatti yoo milkeeffachuudhaaf akkati dandeessu jabina siif ta'u sababii kanaatiif jalqaba jabina namootaa barbaadu otoo hin ta'in jabina mataa kee fi ofii kooti nan milkeessa jettee ofii keetti amantee itti yoo jalqabde namoonni kan si deeggaruudhaaf danda'an sanaa booddeedha sababii kanaatiif karaa ofii keetiitti amanteerra adeemaa jirtamoo wayis karaa namoonni siif filatanirra adeemaa jirta maal jedha isinitti fakkaate baay'ee beekamaa dureessa kan ta'e bilgeet akkas jedha kan of tuffachuudhaaf jalqabdu gaafa namoota wajjiniin fukukkuree jalqabdudha ati eenyu jetteetu kan namoota wajjiniin wididdirii jalqabdu sababiinsaa ati abjuu isa guddaa ni qabda abjuu keetiif jalqaba gotaa kennite of kabajuudhaaf qabda haqa gizaawii wanta xixiqqootiif wanta darbaniif namoota ilaalte atuun akkasaa ta'e atuun akkasaa qabaadhe atuun akkasaa uffadhe kan jettu atuun ta'in jalqaba ofii keetiif bakkee kenni keessumaayyuu namoota wajjiniin wididdiree hin jalqabin ofii keetiif bakkee kenni abjuu keetiif bakkee kenni sanaa booddee wanta barbaadurra gahuudhaaf ni dandeessa ofii keetiin namoota faana wal madaaluu dhaabi sababiinsa tasumaayyuu namoota wajjiniin waliin madaalta namoota wajjiniin ol fakkeessita taanaan tasumaa guddina irra gahuudhaaf milkaa'ina irra gahuudhaaf hin dandeessu jireenya kee namoota wajjiniin atu wal fakkeessitu nan gammada jettee yaadin nan milkaa'a jettee yaadin yoo gammaddee jirta ta'e yoom dhufanii na caalu jetteetu kan yeroo hundumaa keessi kee sodaa sitti dhaga'amaa jiraattu. Yeroo isaan si caalan immoo yoomidha anoo kan hin caalu isaan caalii yoomin argamaa kan jettudha kanatti yeroo hundumaa yaaddu. Namni sun maal yaada maalidha kan inni raawwachaa jiru jettee kanatti jiraattu jireenya kee atuun ta'in jireenya namootaati wididdirii keessa yeroo galtu of fakkeessuu faana yeroo galtu eenyu jetteetu kanatti namoota faana wididdirii seentu eenyu jetteetu kanatti namoota faana of fakkeessaa jirtu. Tasumaa namoota faana of fakkeessuudhaaf hin qabdu. Yeroo tokko hiriyoota koo faana walii bilbilee yeroo haasa'u akkasumaan jedhu gara biyya keetii yoom galtaa jedhee yeroo isaaniin mariisisutti maal naan jedhu ani kun waggoota 10 waggoota isaa olitti tureera garuu sinkoo tokko yoo fakkaan qabu summii tokko yoo fakkaan qabu akkaataa akkamiitiin maatiidhaaf eeggii naaf kaadhimee jira gara biyya kootti galees maal raawwadha kan jedhan kan isaan kaasan
yaa obboleetti ati haadha keetiifis maatii keetiifis hiriyoota keetiifis nan gammachiisa jettee kan ergituuf yeroo hundumaa haadha kees gammachiisuudhaaf abbaa kee gammachiisuudhaaf obboleettii kee gammachiisuudhaaf jecha hiriyoota kee gammachiisuudhaaf jecha tasumaa hin dhama'in. Sababiin isaa jalqaba kan gammachiisuudhaaf qabdu jalqaba kan jiraachuudhaaf qabdu eenyuuf mataa keetiif yoo jalqaba ofii keetii of gammachiisedha namoota biraa kan gammachiisuudhaaf dandeessu yoo jalqaba ofii keetii jiraattedha kan namoota biraatiif jiraachuudhaaf dandeessu. Sababii kanaatiif namoota biraa gammachiisuu kee dursa namoota biraatiif jiraachuu kee dursa ofii keetiif jiraadhu. Namootaaf jecha gatii kaffaluu namoonni maallaan jedhu yoo kana hojjedhee namoota sana nan gaddisiisaa raata namoonni sun natti gaddu raata kan jedhu dhaabuu qabda. Hangam namoota sanaaf bakkeedhaa hangam kennuudhaaf hin qaba kan jettu bo'oo yookaan immoo dimbara kennuufii qabda jechaadha. Sababiin isaa jalqaba yooti ofii keetii bakkee gatii ati kaffaltuuf sana namootaaf yeroo guddachuudhaaf jalqabdu namoonni kan namoota ija keessaa bu'uudhaaf kan dandeessu yoo jalqaba ofii keetii guddachuudhaaf jalqabdu yooti gara milkaa'inaatti yooti jireenya kee haaressuudhaaf jalqabdedha. Namoonni na jaalatu jettee gadi jechuu hin jaalatiin. Sababiin isaa mukni tokko hanga lafa keessa jirutti namni argu tokko tasuma hin jiru gaafa guddatee baay'ee bal'atu baay'ee guddinni isaa xilaa yeroo ta'uudhaaf danda'utti garuu namni hundumtuu arguudhaaf kan danda'u namoonni hundumtuu ilaaluudhaaf kan danda'an. Sababii kanaatiif jalqaba bakkeen ati ofii keetii kennitu namni kan facaase sana kan deebisee haamuudhaaf kan danda'u. Yoo qamadii facaaste qamadiidha kan deebistee haamuudhaaf dandeessu. Kan xaafii yoo facaaste kan deebistee haamuudhaaf dandeessu xaafiidha. Sababii kanaatiif atis immoo kan bor mul'achuudhaaf danda'u kan bor deebistee haamuudhaaf dandeessu kan bor milkaa'uudhaaf kan bor itti mul'achuudhaaf dandeessu isaan kana hundumaa namoonni maallaan jedhu namoonni akkasumaan jedhinnaaraati namootaaf jiraachuudhaaf namoota gammachiisuudhaaf jecha atuun ta'in jalqaba bakkee ofii keetiif kennite jiraachuudhaaf kan qabdu ofii keetii of gammachiiste jireenya milkaa'inaa jiraachuudhaaf kan dandeessu yoo jalqaba ofii keetii jiraattedha wanta hundumaa raawwachuudhaaf dandeessu. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufee jiru kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan na wajjiniin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Viidiyoon kun baay'ee isin fayyade namoota biraatiif sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu galatoomaa horaa bulaa.